Hawaasa saayinsawaa keessatti sammuu yaada namaa fi barruulee saayinsawaa namoota biroo akka ofitti dhiyeessuun hattummaa ta'uu ibsamee jira. Waajjirri itti aanaa pirezidaantii dhimma qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Yuunivarsiitii Harmayaa maalummaa pilaajirizimii yookaan pilaajirizim itti fayyadama sooftiweerii Tarniitinii fi dhiibbaa pilaajirizimii yookaan pilaajirizim qabuu fi akkaataa barsiisonni, barattoonni fi qorattoonni sooftiweerichaa fayyadamuun pilaajirizimii hir'isuun danda'amu irratti leenjii kennee jira. Yuunivarsiitiin Harmayaa Yuunivarsiitii qorannoo ta'uu isaatiin leenjii pilaajirizimii qulqulleessuu pilaajirizim faakt cheek irratti kenname kun yuunivarsiitichi qorannoolee qulqullina qabanii fi bu'a qabeessa ta'an burqisiisuu keessatti kan fayyadu akka ta'es ibsamee jira. Waajjira itti aanaa pirezidaantii qorannoo fi hawaasummaa Yuunivarsiitii Harmayaa daayirekteera dhimmi qorannoo kan ta'an Dr. Darribaachoo Baqqaanaa Yuunivarsiitiin Harmayaa sooftiweerii Tarniitan jedhamu fayyadamuun akkaataa pilaajirizimii yookaan pilaajirizim hir'isuu fi barreeffamni saayinsawaa yoo barreeffamu yaada, hojii fi maxxansaalee namootaa fayyadamuun danda'amu irratti hojjetamaa ture ibsanii jiru. Barreeffamni saayinsawaan yoo barreeffamu namni yaada namaa fudhatu gara yaada mataa isaatti jijjiiruu akka qabuu fi eenyu irraa akka fudhates madda eeruu akka qabu kan eeran Dr. Darribaachoo pilaajirizimii yookaan pilaajirizim kan jedhamu yaada fi barreeffama nama duraa ture fudhachuu fi madda osoo hin eerin barreessuu fi yaada namaa akka kan ofitti madda osoo hin eerin dhiyeessuunillee kan of keessatti hammatu ta'uu yaada buufata raadiyoo hawaasa Yuunivarsiitii Harmayaa Hayyuu FM 91.5 kennaniin hubachiisanii jiru. Har'a leenjiin nuti gaggeessine pilaajirizimii irratti pilaajirizimii kan ammoo hir'isuu fi yuunivarsiitiin keenya yeroo dhiyoo sooftiweerii pilaajirizimii namni barreeffama saayinsawaa keessatti gizee barreessu yaada namni kanaan dura barreesse gizee fudhatu akkamittiin barreessuu kan qabuu fi sooftiweeriin sun immoo pilaajirizimii sana kan diteekti godhu jecha barreeffama nuti barreessinu kan namoonni kanaan dura barreessan duukaa hagam wal fakkaataa ka jedhudha. Sanarratti gizee goonu akka haala saayinsawaatti namni barreeffama saayinsawaa tokko gizee barreessu yaada namaa fudhatu ni mala. Gizee fudhatu yaada mataa isaatti jijjiiree yaada sana eenyurraa akka fudhate madda isaa eeree ka barreessuu qabu. Pilaajirizimii kan jennu immoo namni kanaan dura barreeffama barreessee jira. Barreeffama nama barreesse sana akka jiru fudhatanii madda isaa toon eeriin barreessu jechaadha. Kana qofaa miti yaada namni kanaan dura eerellee yaada keenyatti jijjiirree barreessinee madda isaa eessaa akka fudhanne yaadni suni eessaa akka fudhanne yoo eeruu baanne kunillee ammas pilaajirizimii jedhama jechaadha. Kana gizee goonu barreeffama saayinsawaa keessatti akka dhuunfaattis akka institushinitti dhiibbaa qaba. Namni yaada mataasaa maddisiisuu dhiise kan namni armaan dura barreesse yookiin dalage irra deebi'anii barreessu jechaadha. Gama biraatiin pilaajirizimiin karaa adda addaatiin kan uumamuu danda'u yoo ta'u kanneen keessaa barreeffama nama kanaan dura ture akka ofiitti dhiyeessuu mata duree fi barreeffama saayinsawaa ofii kanaan dura turellee kan akka ammaa godhanii maddi osoo hin eerin irra deebi'anii maxxansuu madda dogoggoraa fi hin barbaachifne eeruunillee akka pilaajirizimiitti kan ilaalamu ta'uusaa ibsamee jira. Kana bu'uura gochuun Yuunivarsiitiin Harmayaa sooftiweerii pilaajirizimii qulqulleessu hojiirra oolchaa kan jiru yoo ta'u sooftiweerichi barreeffamni saayinsawaa yoo barreeffamu hanga wal fakkeenyaa fi kooppii godhamee dhibbantaan kaa'uun irra deebinee yaada fi barreeffama saayinsawaa gabbisuuf afaan ofii fayyadamnee madda isaa sirnaan eeruun akka fayyadamu kan godhu ta'uu daayirekteerii qorannoo yuunivarsiitichaa Dr. Darribaachoo himanii jiru. Kanuma irratti xiyyeeffachuun barattoonni, barsiisonni fi qorattoonni akkaataa itti fayyadama sooftiweerii Tarniitan maalummaa pilaajirizimii dhiibbaa inni qabuu fi haala pilaajirizimii hir'isuun danda'amu irratti leenjii kennamuu isaa kan ibsan Dr. Darribaachoo leenjiin akkanaa gara fuulduraattis itti fufiinsa kan qabu ta'uusaas eeranii jiru. Gizee pilaajirizimii kana dubbannu haala hedduutiin pilaajirizimiin uumamuu danda'a. Tokkoffaa kan namni kanaan dura barreesse irra deebanii barreessuudha. Lammaffaan kanuma mataa keenya amanu qorannoo gaggeessine artikila barreeffama saayinsii kilii pablish goone sanarraas deebinee fudhachuu hin qabu. Kan yaada mataa keenyaallee yoo ta'e kanaan dura sun saayintifik koominiitiif gadhiifamee jira jaatee fi kan kanaan dura ofii barreessines yoo ta'u maddi sun keenyallee yoo ta'e madda keenyallee eerree asirraa fudhatamee
barreeffamni kun jennee eeruu qabnu jechaadha. Kan biraa immoo waan gizee barreeffama saayinsawaa kana barreessinu madda dogoggoraa eeruunis akka pilaajiyarizimiiti jechaadha. Kun jechuun namoonni barreeffama keenya dubbisanii madda sirrii ta'e akka argatanii namni oriijinaalii barreesse suni maal jedhe akka jedhu kan goone akkan ilaalle dhorkineerra jechaadha. Kunillee akka pilaajiyarizimiitti kan lakkaa'amuu danda'u jechaadha. Dabalataan yeroo tokko tokko immoo madda hedduu madda hin barbaachisne illee eeruun dogoggora jechaadha. Kanneen pilaajiyarizimii kanneen kana fakkaatantu jiru. Kana avoid godhuuf yuunivarsiitiin keenya yeroo dhiyoo sooftiweerii tarniitii jedhamu pilaajiyarizimii ditekti godhuu danda'u. Parsantii isaan hagam barreeffama namaa kooppii akka goon kan mul'isu suni maaliif nu gargaara. Sooftiweerii sana fayyadamnee barreeffama nuti barreessine keessatti kan namoonni armaan dura barreessan hagam wal fakkaata ka jedhu erga parsantii isaa argannee irra deebinee yaada laanguweejii mataa keenyaan sirriitti irra deebinee barreessinee madda sirriitti eerree akka barreessinuuf nu gargaara jechaadha. Kuni hojii oriijinaalitii hojii keenya akka cimsinu maddisiisnuu fi yaada namaa kooppii godhuu dhiisuu fi ofii keenya yaada maddisiisnee kan armaan dura barraa'e immoo madda eerree akka barreessinuuf nu gargaara jechaadha. Kanarratti barsiisotaa fi barattoota akkamittiin sooftiweerii kan akka fayyadamanii pilaajiyarizimiin maali, pilaajiyarizimii akkamittiin hir'isna, pilaajiyarizimiin saayintifik raayitingii keessatti rakkoo maal fida kan jedhu irratti leenjii gabaabaa qabaanni jechaadha. Leenjiin akkasii gara fuulduraattis bal'isnee irratti dalagnaa kun dhiibbaa qaba. Obbo Xilahuun Shifarraa Yuunivarsiitii Harmayaatti itti gaafatamaa Laayibrarii Yuunivarsiitii Harmayaa kan ta'an guyyichaan sooftiweerii tarniitan fayyadamu pilaajiyarizimii qulqulleessuu yookaan pilaajiyarizim cheek leenjiin kennamu ibsanii pilaajiyarizimiin yookaan pilaajiyarizim sammuu yaada namaa fi barreeffama namaa hatanii akka ofiitti dhiyeessuu jechuu akka ta'es dabalanii ibsanii jiru. Waa'ee pilaajiyarizimii cheekarii irratti leenjii kennaa turre kanumattuu kaanee yaa እንግዲህ akkuma geessan pilaajiyarizim jechuun hatuu jechuudha. Sammuu namaa, yaada namaa, barreeffama namaa hatanii akka ofiitti qopheessuu dhiyeessuu jechuudha. Kun immoo akka riisarchii yuunivarsiitii gaafa yaaddu gara riisarchii yuunivarsiitii deemaa jirra. Kun jechuun immoo riisarchii yuunivarsiitiin jechuun immoo riisarchiin ni baasu, riisarchiin asii paablishii godhamu kwalitii qabaachuu qaba, kan ofii ta'uu qaba. Kanaaf immoo waan leenjiin irraa waa'ee pilaajiyarizimii cheekeriidha. Sirrii ta'uusaa waan hin natamne ta'uusaa adda baasuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf pilaajiyarizimiin akkuma akka yuunivarsiitii keenya qofa osoo hin ta'in akka biyyaa qofa iyyuu osoo hin ta'in akka intarnaashinaaliitti iyyuu gaafa ilaaltu plagiarism is very serious. Namni ofii isaatii yaadee ofii isaatii inventii godhee kireetii godhee miti wanti inni barreessu kooppii godha. Waanuma isa kooppii godhe iyyuu sirreessee laalee miti hin ta'in isuma akkuma kooppii godhetti akkuma argatetti fidee hojii kooti jireessi ergasii gashanna. Kun immoo waan ta'u miti. Leef it is serious no quality of universities gad buusa gad qaba. Kanaaf plagiarism wanti nu jennu kun amma yeroo amma jirrutti baay'ee seriousidha. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Yeroo ammaa dhimmi pilaajiyarizimii Yuunivarsiitii Harmayaa qofa osoo hin taane dhimma addunyaa rakkisaa jiru ta'uu isaa fi Yuunivarsiitiin Harmayaa Yuunivarsiitii qorannoo waan ta'eef hojiilee qorannoo gala fuulduraatti hojjetaman qulqullinaa fi sadarkaa isaanii kan eeggatanii fi abbummaan isaanii beekamee akka ta'aniif leenjiin sooftiweerii fayyadamuun pilaajiyarizimii qulqulleessu kennamu yaada xumura leenjichaa irratti buufata raadiyoo hayyuuf kennaniin ibsanii jiru. Kana dura wanti nu gochaa jirru hundaafiyyuu kennaa turre ispeeshaalii ijoollee warra maastersiif PhD barachaa jiran kun gaafa nu bira dhufanii akkaawuntii nu gaafatan jaraaf kennaa turre. Kun immoo maaliif at least rakkoo jaraa fayyadamanii akka sirriitti hojii jaraa akka dalagan jennee kana gochaa jirra. Kana booda gin leenjii kenneerra. Kana booda gin akkaawuntii nu qabnu hedduudha. Nambariin isaa baay'ee liimitii dhiqatii ta'eef amma wanti nu goonu warra advaayizarii ta'aniif akkaawuntii kennina. Ijoollee jaraa barattoota jaraa jarri galmeessanii
advaayizaroonni akka ofii jaraatiin kan barattoota jara cheekii godhan gochuuf deemaa jirra jechuudha. Kana dura gin hundaaf kennaa turre kun immoo akkaawuntii nuyi binne waa'ee hedduu gatii taateef hundaaf kennuu hin dandeenyu jechuudha. Gin immoo kanatti ijoolleen amma beezikaalii yeroo kana ijoollee siireesii ta'anii rakkachaa jiraannan riisarchii jara paablishii gochuuf reedii naannoo paayipilaayiniitti jiru taanaan garaaf kennuu hin dandeenya jechuudha. Akkas hojjechaa jirra. Kanaan dura waa'ee adimiinii irratti laabireeriitu adimiinii gochaa jira. Aktuaalii siistamiin kun laabireeriiraan adimiinii godhamuun isaa gaaffii hin qabu. Maaliif ijoolleen gaafa riisarchii jaraa fixanii ba'uu intinaa jiranu gara laabireerii fidu. Achi booda laabireeriin cheekii godhee hin taane taanaan deebisuus hin danda'a. Kanaaf poolisiin barbaanna. Genne maal wanti nu gochuu qabnu nama dabaluu qabna. Nama kana adimiinii godhu maaliif akkuma beektanutti barattoonni keenya baay'eedha hedduudha. Namni tokko immoo kana hunda adimiinii gochuun maaneejii gochuun baay'ee rakkisaa gadi ta'eef humna namaa dabaluun barbaachisa jechuudha. Hirmaattonni leenjichaas hojiin pilaajarizimii qulqulleessuu fi sakatta'uu bifa barattoota hin miinee fi yeroo qusatuun cimee itti fufuu akka qabuu fi bu'a qabeessummaan sagantaa kanaaf haala mijataa uumu sadarkaa yuunivarsiitichaatti imaammanni bahuu fi akka qabu yaada leenjii hubannoo kana irratti kennaniin ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Harmayaa kutaa barnoota keemistirii qaadhimamaa Dr. Zawduu Bazzuu barsiisonni, qorattoonni, barattoonni fi ogeessonni garaagaraa barreessan barreeffamni isaanii hangam sirrii akka ta'ee fi yaadota namoota biroo irraa fudhatan madda isaa sirnaan eeruu, yaada fudhatanis madda sirrii eeruu fi walfakkeenya barreeffama saayinsawaa irratti leenjii bu'a qabeessa akka fudhatan yaada nuuf kennaniin hubachiisanii jiru. Dabalataanis barreeffama saayinsawaa akkaataa yaada namaa fudhachuun yaada ofii itti dabaluu fi jecha ofiin barreessuun danda'amu irratti leenjii ogummaa yoo kenname barreeffama saayinsawaa fooyya'aa fi qorannoo sadarkaa addunyaatti dorgamaa ta'an akka maxxanfamu kan dandeessisu ta'uu yaada kennaniin dabalanii hubachiisanii jiru. እንደዚህ አይነት ኢንተርቬንሽኖች እየኖሩ በተከታታይ ስልጠናዎች እየተሰጠ በተለያየ መልኩ በተለይ ለጀማሪ ተመራማሪዎች ለተማሪዎቻችን ስልጠናዎች ቢሰጡና እንዲሁ ሳይንቲፊክ ራይቲንግ ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን ቢሰጡ እንዲሁም በዚህ የሰዎችን ሐሳብ እንዴት ወስደን ወደ ሐሳቡን በራሳችን ቃል በራሳችን መንገድ እንዴት መግለጽ እንደምንችል የሚቻሉ የቴክኒካል ስኪሎች ስልጠና ቢሰጡ የተሻለ ጽሁፍና የተሻለ የምርምር ውጤቶችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ማሳተም የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አምናለሁኝ። AI jechuun maal jechuudha beektaa? Yaada kennaa kenni ani si hojjedha siin barreessa jechuudha. Si barreessiti teknooloojii waa'ee AI jennu kun. Akkuma ammaan jedhe AI gaariidha. AI jechuun yaada namaa yaa furate akkuma ati yaaddu godhee si barreessee kennu jechuudha akaadaamiksiitti gaafa dhuftu. Kun immoo gaafa AI kennite AI si barreessee fidu waan ati hin shaakalle waan ati on hojjanne akkuma hojjatte gootee dhiyeessuudha jechuudha. Mikinaatu AI tu si barreesse yaada keeti miti hojii kee miti situ miti yaaddee barreessite si miti AI sanatu si barreessaa jira. Gatii kanaaf ammas kun dogorgora. Akkuma jedhetti AI fayyadamuun yeroo kana speeshaalii ijoollee riisarcharoonni keenya AI fayyadamanii riisarchii jara produusii godhu taanaan kun serious crime dha. Hin danda'amu jechuudha. Hin ta'u hin danda'amu. AI fayyadamuu hin dandeessa. AI haalli ati fayyadamtu akkamii yaada argachuuf yaada gaafattaan yaada inni si hima. Yaada sana gan akkuma ati yaada sana furattee gabbistee okay haala keetiin barreessitee yaada sana expandi goote fayyadamuu dandeessa. Akkasi gargaaruuf malee AI'n akka fuulii hojii isaa furatte akka kee goote prezentii akka gootuuf miti. By the way plagiarism checker nu jennu kunis isa si cheekii godha.